haadha abjuu guddaa, haadha kaayyoo dheeraa, isheen harmee koo turte. Jecha kana kan dubbatan Looreetii Addunyaa Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaati. Namoota jajjaboo hojiin isaanii akka xombooraa ifuun guutuu addunyaa wal ga'e, goota barnootaa fi saayinsii dacheen Oromiyaa biqilchitee addunyaaf gumaachite keessaa Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa isaan tokkodha. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork, qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaan seenaa Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa irratti waan qopheeffanne qabnaatii hanga xumuraatti nu faana bu'aa. Looreetiin Addunyaa Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa imala oloonkomii hanga masaraa adiitti taasisaniin waltajjii argatan irratti waa'ee Itoophiyaa, sadarkaa jijjiirama barnoota isaanii fi jireenya isaanii, harmeen isaanii adda duree akka taate dubbatanii hin quufan. Miliyoonota hiyyummaa keessaa kan baase ammoo bu'aa qorannoo isaanii yoo ta'u, kanaanis badhaasota hedduu argatanii jiru. Bu'aa bayii jireenya isaanii namoota biroof akka qoodan waltajjii garaa garaa irratti affeeramanii beeku. Milkaa'inni bu'aa dadhabbiin kan argamu malee karaa qaxxaamuraan kan argamu miti jechuun jireenya isaanii duubaa wabii godhachuun gorsu. Dhala namaa hundaaf waan gaarii hojjechuu fi namoota rakkoo keessaa baasuuf carraaquun karoora isaanii jalqabaati. Looreetiin Addunyaa barreessaa, gorsaa, barsiisaa fi Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa wabii midhaan nyaataa addunyaa mirkaneessuuf bu'aa qorannoo argataniin maqaa isaanii fi maqaa uummata Oromoof kabaja guddaa nama galmeessisedha. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1950 magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 62 kan fagaattee argamtu mandara xiqqoo Oloonkomii bakka jedhamutti dhalatan. Haatii fi abbaan isaanii wayita ijoollummaa isaatti waan adda bahaniif Gabbisaa xiqqaa guddisuuf hireen harmee isaa aadde Mootuu Ayyaanoo irratti kufe. Harmeen isaanis kaayyoo fi galma ilma isaanii bakkaan ga'uuf kutannoo fi itti gaafatamummaadhaan barsiisuun ilma isaanii addunyaaf gumaachanii jiru. Piroofeesar Gabbisaan mana amantaa naannoo isaaniitti qubee lakkaa'uun sadarkaa diyaaqonummaatti gahanii turan. Naannoo isaan dhalatanitti manni barnootaa sadarkaa lammaffaa waan hin jirreef lafa kiiloomeetira 20 ol miillaan deemee barachaa ture. Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa ammoo kolleejjii ogummaa fi teeknikaa qonnaa Jimmaatti kan hordofan yoo ta'u, Yuunivarsiitii Haramaa irraa ammoo bara 1973 digirii isaanii jalqabaa saayinsii biqilootaan qabxii olaanaan eebbifamanii jiru. Bara 1974 gara Ameerikaatti imaluun Yuunivarsiitii Pardaw irraa bara 1978tti digirii lammaffaa fi digirii sadaffaa isaanii saayinsii biqilootaa fi biqiltuu diqaalomsuu jeneetiksiidhaan eebbifaman. Erga eebbifamanii booda barnoota isaanii xumuranii fuula isaanii gara Afrikaatti naannessuun waggaa 5 tajaajilanii jiru. Piroofeesar Gabbisaan imala isaanii Afrikaa gara Sudaan deemuun mishingaa irratti qorannoo isaanii eegalan. Qorannoo isaanii kanaan ammoo sanyii mishingaa hongee fi dhibee irraa damdamachuu danda'u addunyaaf gumaachan. Qorannoon isaanii kun ammoo oomisha mishingaa dachaa 150 akka dabalu taasisee jira. Kana malees Itoophiyaa dabalatee lammiilee miliyoona 5 ta'aniif wabii midhaan nyaataa isaanii mirkaneessee jira. Dabalataanis Afrikaa keessatti aramaan Istiraagaa jedhamu oomisha mishingaa harka 40 xiqqeessaa ture irratti qorannoo taasisuun sanyii mishingaa aramaa kana damdamatu Itoophiyaa dabalatee biyyoota 12f gumaachanii jiru. Kana booda gara Yuunivarsiitii Paardiyuutti deebi'uun qorannoo isaanii itti fufan. Yuunivarsiitii kana keessatti gara waggoota 40f kan tajaajilan yoo ta'an, Yuunivarsiitichi qorattoota qabu keessaa Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaan isaan tokkodha. Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaan qorannoowwan 200 ol ta'an maxxansaaf qaqqabsiisanii jiru. Dabalataanis kitaabota 4 barreessaniiru. Barreeffama isaanii kanaan badhaasota 17 ol kan ta'u sadarkaa addunyaatti,
sadarkaa ardii fi sadarkaa biyyaalessaatti badhaafamanii jiru. Haaluma kanaanis bara 2009 keessa badhaasa World Food Nobel Prize Afrikaa keessaa nama lammataa ta'uun badhaafamanii jiru. Badhaasa African Nationality Science Hero Award jedhamu Afrikaanota 7 badhaafaman keessaa Profeesar Gabbisaa Ejjetaa isaan tokko turan. Profeesar Gabbisaan sadarkaa idil-addunyaa fi sadarkaa ardiitti dhaabbilee 70 ol ta'anitti sadarkaa itti gaafatamummaatti hojjetanii jiru. Lakkoofsi namoota akka addunyaatti dabalaa yoo dhufu fedhiin midhaan nyaataas dabalaa dhufa. Rakkoo kana damdamachuuf ammoo saayinsii fi teeknooloojii fayyadamuun dirqama jechuun kan himan Profeesar Gabbisaa Ejjetaan bara faranjootaa bara 2011 keessa gorsaa addaa hoogganaa USAID akkasumas ergamaa addaa saayinsii ministeera dhimma alaa United States ta'uun tajaajilaniiru. Bara 2014 keessa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gorsaa barreessituu yeroo sanaa Baan Kii Muun damee saayinsii ta'uun muudamuun haga ammaatti kan tajaajilaa jiranidha. Bu'aa qorannoo isaanii kanaan biyyoota Afrikaa Saharaa gadii lammiilee miliyoonaan lakkaawwamaniif wabii midhaan nyaataa isaanii waan guddiseef bara kanas pirezidaantii Ameerikaa yeroo ammaa Joon Baayiden irraa badhaasa meedaaliyaa biyyaalessaa kan damee saayinsii Ameerikaa badhaafamanii jiru. Profeesar Gabbisaan waltajjii argatan hunda irratti waa'ee bakka dhalootaa isaanii fi waa'ee harmee isaa osoo hin dubbatiin hafee hin beeku. Yeroo tokko barattoota yuunivarsiitii Pardaawuuf haasawaa taasisaniin bakka ani itti dhaladhe bakka manni barnootaa hin jirre mandara fagoo keessa. Bakka ani itti dhaladhe keessaa hireen namoota hedduu loon tiksuudha. Qonnaa qotuu, umuriin isaanii wayita gaa'ilaaf ga'u gaa'ila godhachuun jireenyuma duraanii itti fufuu jechuun dubbatanii turan. Osoo isaan hin baratiin isaan kan barsiisan waa'ee harmee isaa yeroo dubbatu ammoo jireenya jijjiirama hin qabne sana keessaa kan na baastee fi kan na gargaarte haadha abjuu guddaa, haadha kaayyoo isheen harmee koo turte. Isheen barachuu baattus gatii barnootaa kan beektuu fi jireenya kana keessaa paaspoortiitiin na baasuu danda'u barnoota qofa ta'uu kan beektu isheen harmee koo qofa turte jechuun kan dubbatu Profeesar Gabbisaa Ejjetaan waa'ee haadha isaanii dubbatanii fixan. Barnoonni namoota akka kiyyaa fi namoota mandaraa an keessatti dhaladheef addunyaa hin yaadamne natti agarsiisee jira. Ani barnoota saayinsii fi qorannoon hirmaachuun dhala ilmaan namaa tajaajiluuf barnoonni bu'uura naaf ta'ee jira. Dabalataanis ana dabalatee haadha manaa koo fi ijoolleen koo 5 jireenya bakka dhaladhee irraa jireenya addaa akka qabaannu nu taasisee jira jechuun himu. Jabaatee kan barate, cimee kan hojjete, kaayyoo isaa kan beekuu fi namoonni namootaaf waan gaarii hojjechuuf carraaqqatan galma isaanii bira gahuuf hin rakkatan jechuun Profeesar Gabbisaa Ejjetaan waltajjii argatan irratti ilma namaa hunda kan gorsan. Saayintistoota hangafoota Ameerikaa jaarraa 20ffaa keessaa tokko kan ta'an Joorji Waashing Karvar haasawaa yeroo tokko taasisaniin keessaa dhuma milkaa'inaa ga'uuf karaan qaxxaamuraa kamuu hin jiru, jireenya qophii fi carraaqqii barbaaddi jecha jedhu yaadachuun Profeesar Gabbisaa Ejjetaan namoota hedduu kan gorsanii fi hojiittis kan hiikanidha. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffatoota Gadaa Miidiyaa Neetwork akkuma seenaa Profeesar Gabbisaa Ejjetaa irraa hubachuun danda'amutti milkaa'uun jireenya ofii injifachuun muummee kaayyoo ofii irra gahuun carraaqanii dhama'aniiti malee karaa qaxxaamuraan miti. Kanaaf hundi keenya lafa kaayyoo fi galma keenyaa gahuuf namoota akka Profeesar Gabbisaa fakkeenya godhachuun jabaannee haa hojjennu jechaa qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaa asirratti goolabna. Qophicha qopheessuun ana Maanu'eel Laggaa, ogeessi suur-sagalee ammoo Natsaannet Abarraa ture. Torban qophii keenya keessoo Oromiyaan hanga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u.
Ifamooti dukkana Sona jireenya gammachuu Kan keessi achi si ana Yeroon ulfina kee galchuu Siyoon Ifamooti dukkana Sona jireenya gammachuu Kan keessi achi si ana Yeroon ulfina kee galchuu Jokerra si dabe indo si fi malesa Arjar kakameti rukdada kobesa Dachi badada kufa godo ilmani yesa Barabara fi barabara fi barabara barabara fi barabara barabara kabaja keef ulfina keef nutilmaan kee jiraan inni raartu ishenoytu tichilmaan kee jira biyya taate birru Oromiyaa biyya bishee garba Oromiyaa biyya lemoo kiltu Oromiyaa biyya alii birra Ifamooti dukkana Sona jireenya gammachuu Kan keessi achi si ana Yeroon ulfina kee galchuu Siyoon Ifamooti dukkana Sona jireenya gammachuu Kan keessi achi si ana Yeroon ulfina kee galchuu Abdi Afrikaanota wirtuu malkaa gurraalee gadaan kee gubanii samiirraa mul'ata hojii ardiilee torba biyyaayyuu hayyoota barabara fi barabara fi barabara barabara fi barabara fi barabara kabaja keef ulfina keef nutilmaan kee jiraan inni raartu ishenoytu sichilmaan kee jira biyya jaallenati Oromiyaa biyya ilee fida Oromiyaa biyya bakkar waaree Oromiyaa kan jarrabbaa gadaa Oromiyaa biyya laggee wagii Oromiyaa biyya jaaljatanii